Ministeerri haqaa komiif iyyannoo bakka jiran ta'anii dhiyeeffachuu kan dandeessisu tajaajila marsariitii haaraa hojiirra oolche. Dabalata qabna. Ministeerri haqaa komiif iyyannoo bakka jiran ta'anii dhiyeeffachuu kan dandeessisu tajaajila marsariitii haaraa hojiirra oolche. Ministeerri haqaa galmeewwan yakkoota murtoo argatan irratti tajaajilamtoonni komiif iyyannoo qaban bakka jiran ta'anii dhiyeeffachuu kan isaan dandeessisu toora marsariitii haaraa eegalchiise. Ministeerri deetaan ministeerichaa Dr. Ermiyaas Yamaan Birhaan murtoo galmeewwan yakkoota damee abbaa alangaa waliigalaa irratti tajaajilamtoonni komiif iyyannoo qaban bakka jiran ta'anii baasii salphaan yeroo gabaabaa keessatti dhamaatii malee akka dhiyeeffataniif yaadamee marsariitiin kun uumamuu dubbatan. Tajaajilichi tajaajilamtoota hooggantoota damichaa fi ogeeyyii damichaa gama hedduun akka tumsu ibsuu isaanii ragaan ministeericharraa argame ni mul'isa. Daayirektarri hordoffii damee waajjiraalee haqaa obbo Geetuu Taaddasaa gama isaaniin tajaajilicha lidataatti kan argamu daayirektaroota dhimmoota yakkaa waajjiraalee damee 10 Finfinneetti argaman akkasumas waajjiraalee Dirree Dhawaa fi Hawaasaa kan hammatu ta'uu ibsan. Haaluma kanaan tajaajilamtoonni komiif iyyannoo isaanii kamiyyuu karaa marsariitii waajjira kanaa seenuun bakka jiran ta'anii tajaajilicha argachuu akka danda'an beeksisan. Dr. Solomoon Araddaa kan waajjira muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanitti gorsaa seeraa ta'uun muudaman Niiwoorkitti argamuun sirna kakuu raawwatan. Beekanii Taakkalaa dabalata qabdi. Dr. Solomoon Araddaa kan waajjira muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanitti gorsaa dhimma seeraa ta'uun muudaman Niiwoorkitti argamuun sirna kakuu raawwatan. Dr. Solomoon Araddaa Waqtolaa dhalataa Oromoo godina Shawwa Kaabaa magaalaa Garba Gurraachaa kan ta'an dhaabbata mootummoota gamtoomanitti gorsaa dhimma seeraa ta'uun muudamuun har'a Niiwoorkitti kakuu raawwatan. Waggoota 25 darbanitti ogummaa seeraan biyya keessaa fi biyyoota alaa bakka adda addaatti hojiirra kan turan Dr. Solomoon hojii isaanii irra caalaan abbaa seeraa ta'ullee irra jireessaan gorsaa seeraa ta'uun hojjechaa turan. Barnoota digirii isaanii jalqabaa Yuunivarsiitii Finfinneerraa ogummaa seeraan xumuran. Barnoota digirii lammaffaa isaanii muummeewwan barnootaa gosa 3 kan xumuran yoo ta'u, Yuunivarsiitii Amsterdam irraa digirii lammaffaa isaanii damee barnootaa dinagdee seeraa fi idil addunyaatiin xumuran. Mootummoota gamtoomanii jalatti kan argamu Harvard Yuunivarsiitii irraas akkasuma barnoota digirii lammaffaa lamaan eebbifaman. Mootummoota gamtoomanii jalatti kan argamu Harvard Yuunivarsiitii irraas akkasuma barnoota seeraa digirii lammaffaa lamaan eebbifaman. Ogeessi seeraa Itoophiyaa beekamaan Dr. Solomoon Araddaa mana murtii jibbaata dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessaa abbaa seeraa ta'anii akka tajaajilaniif filaman. Sagalee miseensonni koree yaa'ii waliigalaa mootummoota gamtoomanii guyyaa kibxataa kennaniin Dr. Solomoon kan filaman. Dr. Solomoon itti gaafatamaa hojii mootummaa qaban biratti dabalataan waggoota 7 dhufaniif hojii kana kan dalagan ta'uun himame. Turtii BBC waliin taasisaniin biyyaaf faayidaa guddaa qaba jechuun dubbatani. Kana dura lammiin Itoophiyaa biroo sadarkaa kanarra gahuun isaa hin beekamu. Manni murtii kun dhimma keessoo gamtichaa ilaala kan jedhan Dr. Solomoon adeemsi muudamaa abbootii seeraa yeroo dheeraa akka fudhate himan. Akka seera dhaabbata mootummoota gamtoomanitti abbootiin seeraa waggaa 7 filataman yoo ta'u, kan abbootii seeraa kanaa kaadhimee dhiyeessu ammoo dhaabbata Internal Justice Council jedhamudha. Jaarmiyaan kun beeksisa gita hojii kanaa baasee ogeeyyiin 380 ol irratti dorgomus dubbatan. Isaan keessaa namni 100 callamee qormaata barreeffamaaf akka dhiyaatan ta'ee isaan kana keessaa tokkoon ture. Achis afgaaffii namoota 30 ta'an dhiyeessan jechuun adeemsa ittiin filataman ibsan. Yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 34ffaa sadaasa 15 bara 2022 biyya Ameerikaa Niiwoorkitti gaggeeffame irratti sagalee miseensonni koree yaa'ii waliigalaa mootummoota gamtoomanii kennaniin abbaa seeraa mana murtii jibbaata biyyoota gamtoomanii ta'anii akka tajaajilaniif kan filataman Dr. Solomoon Araddaa Waqtolaa torbee darbe hojii eegaluun dura waajjira muummee mootummoota gamtoomaniitti argamuun sirna kakuu raawwatan. Sirna kakuu kana kan raawwachiisan barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres yoo ta'an, Dr. Solomoon waggoota 7 dhufaniif akka tajaajilan ibsame. Sirna kakuu raawwachuu kana booda leenjii dhaabbatichi abbootii seeraa haaraa muudamaniif qopheesse irratti hirmaatanii jiru. Pirezidaantii mana murtii waliigalaa kan turte Ma'aazaa Ashannaafi fi Dr. Solomoon Araddaa Waqtolaa xalayaa mana maree bakka bu'oota uummataaf barreessaniin fedhii isaanii aangoo gadhiisanii turuun isaanii ni yaadatama. Daandiin Wallagga Lixaaf Kamaashii wal quunnamsiisu rakkoo nageenyaan cufamee ture hojii eegale. Sablee Alamuu akka taanutti qindeessiti. Daandii Wallagga Lixaa fi Kamashii wal quunnamsiisu sababa rakkoo nageenyaan cufamee ture hojii eegale. Tajaajilli geejjiba magaalaa guddoo godina Wallagga Lixaa kan taate Gimbii fi mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz godina Kamashii wal quunnamsiisu sababa rakkoo nageenyaan addaan citee ture hojii eegaluu isaatu himame. Sababa rakkoo nageenyaa daandii kun cufamuu isaa wal qabatee gatiin meeshaalee baay'ee dabaluu isaa dhaabbanni raadiyoo biyya Jarman sagantaa afaan Amaariffaa jiraatu wabeeffachuun gabaasee ture. Daandiin kun cufamee turtii ji'oota 4 booda yeroo ammaa kana konkolaattonni imala jalqabani. Konkolaattonni tajaajila geejjibaa jalqaban illee
ammallee ammas qaala'insi jireenyaa naannoo kana akkuma itti fufetti jiraachuu jiraattonni himani. Jiraattonni godina Kamashii akka jedhanitti magaalaa Gimbii fi godina Kamashii jidduu daandiin caccabuu fi rakkoo nageenyaa wal qabatee ji'a bitootessaa bara kanaa irraa eegalee erga addaan citee ji'oota afur akka turee fi sababa cufamuu daandii kanaatiin jireenya namootaa daangessuu dabalatee gatiin meeshaalee bu'uuraa irratti daballiin guddaa akka mul'ate ibsani. Itti dabaluunis konkolaattonni godinicha seenanis ammallee daballiin gatii oomishaa akka jiru jiraattonni dubbatani. Jiraattuu godina Kamashii kan taate aadde Askaalecha Maanoo akka dhaabbata raadiyoo sagantaa afaan Amaariffaatti himanitti torbee darbe guyyaa jimaataa irraa eegalee oomishaalee garaagaraa konkolaataan geejjibsiifamaa akka jiranii fi ammas gatii muduraa fi kuduraa dabalatee daballiin gatii baay'ee ol ka'aa akka ta'e jiraachuutu himan. Jiraataan magaalaa Najjoo kan biraas yaada aadde Askaalechi kennite deeggaruun qaala'insi gatii jiraachuu himani. Bakka bu'aan kominikeeshinii godina Kamashii kan ta'an obbo Jaarmoosaa Taganya akka jedhanitti daandiin banamus qaala'insa gatii oomishaalee jiraachuu himu. Rakkoo kana furuuf hojjechaa akka jiranii fi meeshaalee bu'uuraa ta'an guyyoota 3 raabsaa akka turan akkasumas nageenyaaf jecha konkolaattonni naannoo kana keessa socho'an humna raayyaa ittisa biyyaatiin tikfamanii socho'aa akka jiran ibsan. Kan daawwachaa jirtan oduu qubeeti. Oduu biyyalaan sinitti hima. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden filannoo biyyattii bara 2024 irratti irra deebiin filamuuf duula filadhaa gaggeessaa jiru. Dabalata isaatiif Waariyoo Diidaa. Pirezidaantiin Ameerikaa Joon Baayiden filannoo bara 2024 akka irra deebiin filatamu duula filadhaa adeemsaa jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Joon Baayiden duula filannoo irra deebiin filatamu taasisuu kan jiru yoo ta'u, kutaalee biyyattii hedduu irraa beesee walitti qabuun duulicha adeemsaa jiraachuu isaa ibsa. Dursinee dinagdeen kan ijaaramnu jedha Joon Baayiden kutaalee Ameerikaa hedduu irraa beesee walitti qabuun guddoo jilaan deemuu jira. Duuba ammallee Baayiden qoomii dhugaa hojjechaa kan jiruu fi torban kan sagantaalee afur qabachuun beesee walitti qabee duul filannoo kan taasisaa jiraachuun yaayyuu himamte. Baayiden duula kana adeemsaa kan jiru magaalaa San Firaansiskoo kan diimokiraatonni baay'inaan keessa jiraatu yoo ta'u, uummanni akka irra deebiinis filatuuf waadaa yaayyuu galanii jedhama. Kanaafuu yoo Baayiden filatnicha irraa abdii guddaa qabaachuu isaa ifoomsee jira. Fuulduraafillee pirezidaantichi jilaan deemuun torbaan lamaan dhufan keessatti qoomii duulaa naaf filadhaa maallaqa walitti qabuu fi kutaalee Ameerikaa 20 keessa yaayyuu karoorfatee jedhama. Baayiden kaayumsa waaqa jedhee filannicha filatamuu fi gutee itti ganamuu kan jiru yoo ta'u, hojiileen inni hojjechuu jiru waan akka malee abdii deeggartoota isaa toraatii jedhama. Akkasumas jaartiin isaa Jill Baayiden dhiirsi kiyyi filatamuu qaba jechuun kutaalee Ameerikaa akka keessatti Baayiden akka filatamuu fi filannicha adeemsaa jirti. Akkasumas ittaanaan pirezidaantii Baayiden Kamala Harrisii fi abbaan warri isii Dangla Sempovin sagantaalee qabachuun Ameerikaa keessatti Baayiden irra deebiin akka filatamuuf filannoo kan gaggeessaa jiran. Yoo Joon Baayiden baatii heblaa keessa irra deebiin filatamuuf carraaqiin isaanii kan beessan yoo ta'u, yeroo ammaa immoo duulii naaf filadhaa kun haalaan gaggeeffamaa kan jiruu fi duulii kun haala gaariin deemaa jiraachuun ifoomsan. Haalum kanaan jilaan deemuun Baayiden San Firaansiskoon alatti sagantaa magaalaawwan akka New York, Meerilaandii fi Looris fa'aa keessatti qabachuun saganticha adeemsaa jira. Akkasumas Ameerikaa kutaa Peensilvaaaniyaa keessattis sagantaan kun haalaan deemaa jira. Fuulduraafillee sagantaa kan cimsinee kan geggeessan ta'uu Joon Baayiden irra deebiin dubbatee jira. Faransaay yaa'ii Biriiskis Afrikaa Kibbaatti gaggeeffamu irratti hirmaachuuf gaafatte. Miseensa garee biyyoota torbaa G7 kan taate Faransaay walgahii Biriiskis hagayya dhufu Afrikaa Kibbaatti gaggeeffamu irratti hirmaachuuf gaaffii dhiyeessite jechuun BBC'n gabaase. Biyyoota torba konfiraansii kana irratti hirmaachuuf gaafatan keessaa Faransaay ishee tokkodha. United Kingdom fi Ameerikaan adeemsi mootummaa Eertiraa lammiilee biyyattiif qorumsa jabaa ta'uu himan. Addisuu Muluu dabalata qaba. United Kingdom fi Ameerikaan adeemsi mootummaa Eertiraa lammiilee biyyattiif qorumsa jabaa ta'uu himan. Ameerikaa fi UK'n haalli qabinsa mirga namoomaa Eertiraa keessaa nu yaaddessee jedhan. Biyyoonni kunneen haalli Eertiraa isaan yaaddessuu kan ibsan yaa'ii 53ffaa mana marii mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii Jeneevaatti gaggeeffame irratti. Bakka buutuun Ameerikaa Keelii Bilingisliin mootummaan Eertiraa lammiilee isaa miidhaa jiraachuu Ameerikaan cimsitee balaaleffattii jedhan. Bakka buutuun kun akka jedhanitti mootummaan Eertiraa uummata miidhaa yaada isaanii bilisa
isaan akka hin ibsanneef hacuucaa jira jedhu. Biliin Giisiliin itti dabaluudhaan Ameerikaan sirna tajaajila biyyaalessaa Eertiraa akka mormitu ibsan. Dhiyeenyattis mootummaan Eertiraa walitti bu'insa Sudaan hordofuun lammiilee Eertiraa biyyaa baqatanii turan dirqiidhaan gara biyyattiitti akka deebisan taasifamuun gabaafame. Dhimmi kunis baay'ee yaaddessaadha kan jedhe mootummaan Ameerikaa bulchiinsi pirezidaantii Isaayyaas gocha seera qabeessa hin taane kanarraa akka of qusatuuf waamicha taasise. Bakka buutuun kunis ergaa isaaniitiin loltoonni Ameerikaa kaaba Itoophiyaa keessaa guutummaan akka ba'anii fi haleellaan namoota nagaa irratti raawwatan irraa akka of qusataniif waamicha taasisan. Loltoonni Eertiraa badiin kaaba Itoophiyaatti raawwatan baay'ee nu yaaddesseera. Loltoonnis yakka waraanaa fi namoomaa raawwataniiru. Kanneen badii kana raawwatanis seeratti dhiyaachuun dirqama jechuun bakka buutuun kun dhaaman. Haaluma kanaan UK'n haalli qabinsa namoomaa Eertiraa keessaa akka ishee yaaddesse karaa bakka bu'aa ishii ibsite. Ambaasadarri mirga namoomaa UK Riitaa Firaanchi tajaajilli biyyaalessaa Eertiraa jijjiirama barbaadaa jedhan. Tajaajilli biyyaalessaa lubbuu lammiilee Eertiraa hedduu keessattuu lubbuu dargaggootaa balleessaa jira. Namoonni hedduun biyya isaanii gadhiisanii akka godaanan taasiseera jedhu bakka bu'aan kun. Ambaasadar Firaanchiin itti dabaluun wayita dubbatan biyyi isaanii loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa akka ba'an dhiibbaa gochuu itti fuftii jedhan. Bakka bu'aan kun akka jedhanitti UK'n humnoota mootummaa Eertiraa sarbaminsa yeroo waraanaa kaaba Itoophiyaa keessatti raawwatameef akka itti gaafatamni jiraatu dhiibbaa gochuu itti fuftii jedhu. Miseensa mana maree mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii kan taate UK'n Eertiraa mirga namoomaa sarbuu irraa akka of qusattu cimsitee gaafattii jedhan. Ambaasadar French pirezidaantii Isaayyaas Afeworqiin kan durfamu Eertiraan dhiittaa mirga namoomaa olaanaan hamatamaa turtee jedhu. Walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessatti hirmaattee kan turte Eertiraan waraana ishee Tigraayitti bobbaasuun lammiilee nagaa irratti sarbama mirga hamaa raawwachuun gabaafamaa ture. Mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi TPLF waraanicha goolabuuf waliigaltee nageenyaa mallatteessan akka jedhutti humnoonni biyya alaa Tigraay keessaa ni bahu jedhamullee ammas loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessa akka jirantu gabaafamaa jira. Gabaasni kan BBC fi Aljeeziraati. Oduu ispoortiitiin shaampiyoona kilaboota naannoo Itoophiyaa kan qopheessummaa naannoo Sidaamaa magaalaa Hawaasaatti gaggeeffamuuf ramaddiin ba'e dabalata qabna. Shaampiyoona kilaboota naannolee Itoophiyaa kan qopheessummaa naannoo Sidaamaatiin magaalaa Hawaasaatti gaggeeffamuuf ramaddiin ba'e. Shaampiyoona kilaboota naannolee Itoophiyaa kan qopheessummaa naannoo Sidaamaan magaalaa Hawaasaatti kilaboota 31 gidduutti dorgomamuuf ramaddiin ba'e. Kilaboonni Oromiyaa bakka bu'uun hirmaatanis ramaddiin baran. Haaluma kanaan shaampiyooniin Oromiyaa kilabni maqaa Masoo Urjii Lixa Biiftuu jedhamuun beekamu bulchiinsa magaalaa Dambidolloo ramaddii haa jalatti kilaba naannoo Amaaraa Taliilii fi kilaba magaalaa Finfinnee Yenyaa Addis waliin ramadame. Shaggar magaalaa Egeree keessatti kan hundaa'e kilabni Oromiyaa Malkaannoon ramaddii haa jalatti Gimboo Daadibeen Nyaangilaandii fi Fiqir በአንድነት waliin yoo ramadamu tapha jalqabaa Naayingilaand waliin taasisa. Nyaangilaandii waliin taasisa. Kana malees kilabiin Oromiyaa bakka bu'uun shaampiyoona kana irratti hirmaatu bulchiinsi magaalaa Gimbii ramaddii gaa jalatti kilaba naannoo Amaaraa Booranaa Malkaam Salaam, kilaba naannoo uummattoota kibbaa Arbaa Minch Zuuriyaa fi kilaba naannoo Affaar Samaraa Loogiyaa waliin yoo ramadamu tapha jalqabaa kilaba Arbaa Minchii Zuuriyaa waliin taasisa. Kilabni morkataa cimaa liigii olaanaa Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Ammayyaa ramaddii daa jalatti kilaba magaalaa Finfinnee Boolee Garjii kilaba naannoo Gaambellaa Dul Alilzaabii fi kilaba bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa ganda Abdii Boru waliin ramadame. Walumaa galatti kilaboonni 31 bara kana shaampiyoona kilaboota naannolee Itoophiyaa irratti kan hirmaatan yoo ta'u dorgommichi guyyaa irraa kan eegalu ta'a. Taphattoonni olaanoon gara liigii Saawudiitti imaluun addunyaaf gaaffii ta'uun itti fufe. Obsaa Kennasaa akka itti qindeesseera. Jijjiirraan taphattoota Saawudi Arabiyaatti godhamaa jiru ammas qalbii namaa harkisuun itti fufeera. Miillanni kubbaa miilaa biyya Saawudi Arabiyaa yeroo kamuu caalaa kana fuulduraa fi giddugaleessa xiyyeeffannoo tapha addunyaa ta'uunsaa ni beekama. Lionel Messiin garee kubbaa miilaa Meejar Liigii Inter Mayaamiitti makamuu filatus Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante, Ever Banega fi Riyad Baudebus hundi isaanii amma baha giddugaleessaa keessatti kan taphatan yoo ta'u, leenjistoonni beekamoon kanneen akka Nuno Espirito Santos, Pitso Mosimane, Dejan Stankovic, Giorgos Donis, Marian Saamudika fi Cosmin Contras qaamota dhiibbaa uumtoota Pro Liigii Saa'udiiti. Taphattoonni olaanoo maaliif akka tasa gara Saa'udiitti imaluu filatan kan jedhus gaaffii addunyaa maraa hawwateedha. Taatee kana gara investimentiitti jijjiiruuf hawwiin biyyattiin liigiin kubbaa miilaa sadarkaa olaanaa ta'eef qabdu waliin wal simsiisuuf jecha maallaqni guddaan liigii Saa'udii irratti baasii ta'aa jira. Maallaqni taphattoonni waggaa 1 fi 2 tapha isaanii baha giddu galeessaa keessatti akka taphatan qoruu waan haaraa miti. Garuu dhiibbaan amma maqaa urjiilee addunyaa gara isaanii hawwachuuf godhamaa jiru haaraa ta'uun waan haalamu miti. Haaluma kana
kanaan dhiyeenya kana taatee addunyaa afaan qabachiiseen Kiristiyaanoo Roonaaldoo jalqaba mallatteessuun osoo hin turin Kaariim Beenzeemaa yeroo gabaabaa keessatti gara liigichaatti dabalanii ammas taphattoota urjii addunyaa adamsuu itti fufaniiru. Suuper liigiin Chaayinaa waggoota muraasa dura yeroo gabaabaaf hawwatamuuf yaalus akka eegameef hawwattoota hawwachuu hin dandeenye. Liigiin Saawudii garuu gamanumaan sanarraa adda ta'uu fi liigii cimaa miira daawwattoota addunyaa argachuuf hojjechaa jira jechuun CBS gabaaseera. Maallaqni hedduun hagana baay'atu eessaa dhufaanis gaaffii namoota hedduuti. Namoonni dhuunfaa dureeyyii ta'an kilaboota Saawudii deeggaruun biyyattiittis ta'e naannoleef waan haaraa miti. Garuu fandiin investimentii mootummaa Saawudii PIF dhiyeenya kana kilaboota gurguddoo afran sadarkaa olaanaa irra jiran keessaa qooda 75 bitachuun isaa imala haaraa uumeera. Kilabni Kiristiyaanoo Roonaaldoo Al Naasr, kilabni Kaariim Beenzeemaa Al Ittihadii fi Al Hilaalii fi Al Ahliin kilaboota amma deeggarsa PIF irraa fayyadamoo ta'an keessaati. Wixineen kun yaada Liyoonel Andrees Meesii gara Saawudiitti fiduuf ture hin milkaa'in hafus Beenzeemaa fi Kaantee dabalatee taphattoota hedduu mallatteesseera. Dabalataanis leenjistoota maqaa olaanoo qaban kanneen akka Jose Mourinho wixinee kana keessatti qabame kan turedha. Abbaa qabeenyummaa Newcastle United ta'uu isaanii dursanii kan mirkaneeffatan abbootiin qabeenyaa Saawudii PIF'n garee kana keessaa 80 kan qabuu fi deeggarsa maallaqa guddaa isaaniitti fayyadamuun taphattoota gurguddoo walitti qabuun kilaboota gurguddoo Premier League Ingiliz keessaa tokko ta'uuf dhama'uu caalaa gamanumaan bara dorgommii dhufuuf Champions League Awuroopaaf darbaniiru. Ammas dandeettii leenjisaa Newcastle Eddie Howe garee xiqqaa taphattoota walitti qabameen gara Awuroopaatti deebisuu danda'u isaatiin faarfamaa jiru. Haa ta'u malee maallaqni kun akkuma kilabichaa guddachaa deemuun taphattoota ciccimoo akka barbaadus dubbatame. Taphattoonni sadarkaa olaanoo biroo Saawudii keessa jiran kanneen akka Roonaaldoo, Ever Banega waliin Al-Shabaab akkasumas Al Naasiriin Taaliskaa, Luis Gustavo, David Ospina, Alvaro Gonzalez fi PT Martinez. Liigiin Saawudii kun ammas taphattoota urjii addunyaa ta'an gurguddoo qarshii isaan diduu hin dandeenye fakkaatuun gara ofii isaaniitti hawwachuun ittuma fufuun Khalid Koulibaly, Hakim Ziyech, Edouard Mendy, Pierre-Emerick Aubameyang Chelsea irraa fudhachuuf qarqara irra ga'uun isaaniis hima. Kiristiyaanoo Roonaaldoo yeroo 200f garee biyyaalessaa biyya isaaf hiriiree taphachuun maqaan isaa riikardii addunyaa irratti galmaa'e. Kaleessa galgala Roonaaldoo tapha 200ffaa isaa garee biyyaalessaa biyya isaa Poorchugaal tapha liigii biyyoota Awurooppaatiin Ayislaand waliin taasisaniin taphate. Taphicha irrattis galchiinni biyya isaaf galcheen biyyi isaa injifate. Kan hordofuun Roonaaldoo taphataa dhiiraa garee biyya isaaf tapha baay'ee irratti hirmaachuun taphate ta'uun galmee dinqisiisoo addunyaa irraa waraqaa ragaa argate. Roonaaldoo erga waraqaa ragaa kana fudhateen booda as nan ga'a jedhee yaadeen beeku. Kun anaaf kabaja guddaadha. Seenaa haaraa hojjechuu koo ittan fufaa jechuun yaada isaa kenne. Riikardiin kun duraan taphataa sarara fuulduraa QF Badir Al-Mutawwiniin qabamee kan ture yoo ta'u, taphataan kun yeroo 196f garee biyyaalessaa Kuweetiif hiriiree taphate. Taphattoonni Chelsea sadii gara liigii Saawudiitti imaluuf walii galan. Kanneeniif oduu jijjiirraa biroof obsaa kennisaa dabalata qaba. Taphattoonni Chelsea sadii gara liigii Saawudiitti imaluuf walii galan. Taphattoonni Chelsea Hakim Ziyech, Edouard Mendy fi Khalid Koulibaly'n gara Saawudiitti imaluuf walii galuun isaanii dhaga'ame. Taphattoonni Chelsea kunneen sadan liigii Kiristiyaanoo Roonaaldoo, Kaariim Beenzeemaa fi eenyuma kana Chelsea irraa gara Saawudiitti kan imale N'Golo Kante faan keessatti argaman liigii Saawudiitti makamuuf walii galuun dubbatame himame. Chelsea'n taphataa biraa karra eegaa isaa lammii Senegaal Edouard Mendy's garee Saawudii Al Ahliif gurguruuf walii galtee afaanirra ga'eera jechuun Sky Sport gabaase. Haaluma kanaan Mendy'n walii galtee waggaa 3 irratti Al Hilaalii waliin faayidaa dhuunfaa irratti walii galuu isaaniin yeroo dhiyootti gara Saawudiitti malas jedhame. Taphataa biraan sarara fuulduraa Moorookoo fi Chelsea Hakim Ziyech gara kilaba Al Naasr imaluuf walii gale. Kilabni lamaan walii galtee irra ga'uu isaaniin Ziyech qorannoo fayyaa erga raawwateen booda kontiraata hanga bara 2026tti turu kan mallatteessus ni ta'a. Gama biraan Al Hilaal Chelsea irraa Khalid Koulibaly mallatteessisuuf walii galuun ammas dhagahame. Oduu jijjiirraa Hakim Ziyech fi Edouard Mendy'n gara Saawudiitti deemuun dhagahame daqiiqaa muraasa booda Khalid Koulibaly'nis gara liigii Saawudiitti imaluuf xumura irra ga'uun dubbatame. Taphataan lammii Senegaal kun bara darbee Naapoli irraa gara Chelseaatti kan makame yoo ta'u, ga'umsa garee Chelsea'n wal qabatee hanga irraa eegame ba'uu baatus kilaboota hedduu kanneen akka Inter Milaanii fi Juventusiin barbaadamaa jirus filannoo isaa Saawudii godhateera. Haalawwan dhuunfaa kontiraata waggaa 3 irratti walii galtee irra ga'ameera jechuun kan gabaases gaazexessaa ispoortii Fabrizio Romanoodha. Kilabni magaalaa London Chelsea'n ji'oottan darban taphattoota haaraa mallatteessisuun maqaa isaa ka'aa turus amma garuu taphattoota maqaa gaggaarii qaban kilaba biraaf dabarsee kennuun kan itti fufe yoo ta'u, guyyuma har'aa Maatiyoo Kovacic Chelsea irraa gara Manchester City imaluuf walii gale. Taphataan sarara gidduu Kirooshiyaa fi Chelsea Maatiyoo Kovacic kaffaltii fi faayidaalee dhuunfaa irratti walii galuun himame. Waliigaltee kilaboota lamaan gidduutti taasifameen kaffaltii yuuroo miliyoona 25 dabalataan ammoo yuuroo miliyoona 5 akka dabalamus dubbatame. Maatiyoo Kovacic Manchester City qofa waan barbaaduuf waliigalteen torban 2 dura eegalame har'a goolabamus qorannoo fayyaa guyyoota itti aanan keessatti xumuramuun waliigalteen ni ifooma. Oduma jijjiirraa Chelsea biraatiin taphataan lammii Jarman Kai Havertz Chelsea irraa gara Arsenaalitti makameera. Waliigalteen
kaffaltii waliigalaa yuuroo miliyoona 65 kan xumurame yoo ta'u haala dhuunfaa irratti waliigalame qorannoo yaalaa fi ibsa yeroo dhiyootti akka kennan ni eegama. Kai Havertz gara Bundesligaatti deebi'uuf karoora waan hin qabneef Arsenaal qofatti makamuu waan barbaadeef mariin kilaboota lamaanii akka salphates himame. Kan daawwachaa turtan oduu qubeeti. Oduu qubee waliin ani Leensaa hordofaan ture. Qophiileen TV qubee kanneen biroon itti fufu. Isaan waliin turtii gaarii.